Harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaatiin waliin tura. Hojiiwwan misoomaa magaalaa Jimmaatti hojjetamaa jiran agarsiistuu milkaa'ina badhaadhinaati jedhan afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora imala badhaadhinaa xiiqiin karoorsee xiiqiin raawwachaa jiruun sadarkaa hundaatti bu'aawwan abdachiisaa ta'an galma'aa jiru. Hojiiwwan misoomaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti gama hundaan hojjetamuun fayyadamummaa uummataa sadarkaa olaanaan mirkaneessaa jiran afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaaniin daawwatamaniiru. Magaalichatti hojiiwwan hojjetamaa jiranis agarsiistuu imala badhaadhinaa ta'uu ibsanii keessattuu hojiileen wiirtuu keenya tajaajila iddoo tokkoon hojjetamaa jiran rakkoo hawaasummaa furuu keessatti shoora olaanaa ba'achaa kan jiru ta'uu ibsaniiru. Industirii godoonis hojiiwwan dargaggoonni enterpiraayiziin ijaaramanii hojjechaa jiran bu'aa qabeessa ta'uu Aadde Sa'aadaan kan ibsan torban kana keessa. Oomishni ganna bara darbee makaanaayizeeshiniin deeggaramee sassaabamaa jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa damee qonnaa irratti riifoormii taasiseen qonnaan bulaan akkasumas jiraataan magaalaa ganna bona oomishuun jireenya ofii jijjiiraa tarkaanfii birmadummaa wabii nyaataa mirkaneessuuf eegalamee akka milkaa'uuf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa jira. Oomishni gannaa bara 2017 fi 2018 sadarkaa sassaabbiirra waan jiruuf makaanaayizeeshiniidhaan deeggaramuun akkasumas mala aadaatiin karaa hin qisaasofneen akka sassaabamu hojjetamaa jira. Oromiyaa keessatti waqtii kana oomisha qaqqabee mala aadaa fi ammayyaatti fayyadamuun xiyyeeffannoo olaanaan sassaabamaa akkasumas misoomni waqtii bonaa coba bishaanii fi jallisiin otoo hin qisaasessin bakkeewwan garaagaraatti akka misoomu taasifamaa jira. Moosaajiin paartii badhaadhinaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatiin hojjetamee eebbisiifameera. Dabalatasaa Shifarraa Hubashoo akka taanutti qindeesseera. Moosaajiin paartii badhaadhinaa sadarkaa naannoo Oromiyaa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatiin hojjetame bakka hooggantoonni olaanoon naannicha argamanitti magaalaa Finfinneetti eebbifameera. Moosaajiin kun tajaajila mootummaa ammayyeessuun tajaajila si'ataa qulqulluu fi dhaqqabamaa taasisuuf gahee olaanaa qabas jedhame. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan damee siyaasaa obbo Namarraa Bulii paartiin badhaadhinaa biyya dinagdeen badhaate ijaaruuf kan hojjetu ta'uu ibsanii dinagdee damdaneessa qonna, industirii, turizimii, albuudaa fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatee dhugoomsuun addunyaa dijitaalawaa faana dorgomaa ta'uuf hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Murtoo mootummaa fi paartiin kennu akka qabeessa, si'ataa fi qulqulluu akka ta'uuf teekinooloojii ICT gahee dachaa qabaachuu kan himan obbo Namarraan dijitaal Itoophiyaa 2030 eegalame dhugoomsuuf naannoon Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jiras jedhan. Daayirikteerri abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa obbo Mokonnon Bayyanaa gama isaaniin Moosaajiin eebbifame kun hojmaata paartii badhaadhinaa ammayyeessuuf shoora olaanaa akka qabu himanii teekinooloojiin Moosaajiin kun sektoroonni mootummaa hojmaata isaanii akka ammayyeessan kan taasisu ta'us dubbataniiru. Moosaajiin kun dijitaal Itoophiyaa 2030 eegalame milkeessuuf gahee olaanaa akka qabus dubbataniiru. Hojmaata mootummaa sadarkaa naannootti ammayyeessuuf hojjetamaa akka jiru ibsanii tajaajilli mootummaa kennamu kamuu karaa tuttuqaa namaa fi waraqaa irraa bilisa ta'een mala teekinooloojii qofaan akka kennamu taasisuuf hojjetamaa jiraachuu obbo Mokonnon kan dubbatan torban kana keessa. Giddugalli aadaa Oromoo amaatiroota marsaa 12ffaa fi leenjisaa ture eebbisiiseera. Dabalatasaa Abbabee Jitaa akka taanutti qindeesseera. Giddugalli aadaa Oromoo amaatiroota aartii 215 ji'a ja'aaf leenjisaa ture eebbisiise. Daayirikteera olaantuun giddugala aadaa Oromoo Aadde Makkiyaa Jamaal eebba kanarratti haasaa taasisaniin aartiin guddina biyya tokkoo saffisiisuu fi maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessatti shoora olaanaa qabaachuu dubbataniiru. Guddina aartii Oromoo sadarkaa amma irra jiru irraa daran cimee akka guddatuuf hojii baay'ee kan nu gaafatu ta'us milkaa'ina guddina aartiif dursee hojiiwwan hojjetamuu qabu hojjechuun murteessaadha. Keessumaa yeroo ammaa aartiin Oromoo hariiroo hawaasummaa fi waloomaa cimsuuf ol ka'iinsa biyyaa utubuu fi dinagdee biyyaa ceesisuuf leenjiin deeggaruun
hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjechuun baay'ee akka barbaachisaa ta'e waan hubatameef amaataroota kennaa addaa qabaniif karaa saayinsawaa ta'een ogummaa adda addaa irratti leenjii kennuun ogummaa gonfachiisuudha. Giddugalli aadaa Oromoo kaayyoo hundeeffamee milkeessuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira kan jedhan aadde Makiyaan aartiin Oromoo beekumsa ammayyaan masakamee sadarkaa guddummaa uummatichaa madaaluun guddatee faayidaa hawaas dinagdeef akka oolu yeroo kamiyyuu caalaa hojjetamaa jira jedhan. Leenjiin amaaterootaa kunis dargaggoonni kennaa addaa qaban saayinsii ammayyaan deeggaramuun ogummaa isaanii gabbifachuun qaawwa gama kanaan jiru duuchuun aartiin Oromoo sadarkaa amma irra jiru caalaatti ol ka'ee mul'achuun sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'u kaayeffatamee kan qophaa'e ta'us himaniiru. Itti gaafatamaa ittaanaa waajjira pireezidaantii Oromiyaa obbo Girmaa Deessaa waltajjii eebba artistootaa kanarratti argamuun aartiin uummata walitti fiduun biyya walooma qabdu uumuuf humna guddaa kan qabu ta'uu himaniiru. Aartiin waloomaaf humna guddaa. Aartiin akka biyyaatti walii galuudhaaf seenessa waloo keenya ijaaruudhaaf qooda olaanaa gumaacha. Warri har'a asitti leenjitanii xumurtan kun aartii kana tokkummaa Oromootiif walooma Oromoon warra biraa wajjiniin qabuun ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kana keessatti akka dagaagu uummanni keenya jiruuf jireenyi isaa akka fooyya'uuf har'a ifa argame kanarra caalaatti akka fuulduratti babal'atu akka guddinni keenya mirkanaa'uuf meeshaa guddaa taasistanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Eebbifamtoonni kunneen ogummaa argatan kanaan ijaaramanii aartii uummatichaa guddisaa irraa fayyadamoo ta'uu akka qabanis dubbataniiru. Hoogganaan ittaanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee aadaa gargaaraa Profeesaraa Daraaraa Katamaa gama isaaniin aartiin eenyummaa duudhaa fi safuu uummata tokkoo lafa qabsiisuu seenessa waloo dagaagsuun walitti dhufeenya hawaasaa cimsuun dinagdee utubuu keessatti gahee guddaa qabaa jedhaniiru. Aartiin hambaa kunuunsuudhaan dhaloota dhalootatti akka darbu egaa aartii keessa afaantu jira, aadaatu jira, seenaatu jira, sonatu jira, duudhaatu jira waan ta'eef hambaan keenya kunuunfamee abbootii keenya irraa kan dhaalle sun dhaloota dhalootatti akka darbuuf dhaloonni itti aanu immoo fuudhee dhaloota biraatti akka dabarsu gochuu keessatti shoorri isaa baay'ee olaanaadha. Akkasumas aartiin ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti dimokiraasii lafa qabsiisuudhaaf uummata bashannansiisuudhaan fayyummaan uummata keenyaa umuriin jireenya uummata keenyaa akka dabalu gochuu keessatti aartiin gahee olaanaa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa, seenaa, afaanii fi aartii uummata Oromoo guddisuu fi xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Leenjiin kun marsaa 12ffaaf kan kenname ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Siigamtee yoo ta'e mun baatu mana kanaa dhuguma nama baay'ee gali badhii siqee jiran. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan angolitti deebinutti nagaan nuuf tura.